Taateen kaleessa magarishine yookaan jawaasota biyyattii dhattee dhumaatiin Oromoo irratti gaggeeffamee qormaanni isaatii fi qaamni namni uummata kana ajjeeses kan itti gaafatamummaa fudhates tokko hin jiru. Kanaafuu sagaleen uummanni Oromoo kan sagalee asitti wanni barbaadu sagalee rabbii tokkichaa fi uummanni keenya sagalee akka nuu ta'uu jechaa jira. Mee ammaas gaashamaa keenya hariiqamees deynee fiigaa gizee deynulle makribarra nu aariyanii sammalee haaree makiinaa lama guutuu makiinaa sadii fidanii nakku jiran nam haareetti jechuu eegadachiin gubattee haarreefta babaasan booda asii mustashfaa gizee deynu seenanii ilaaluu nu dhorkan reefta hajirullees lubbuu isaanii nu agarsiisuu dhorkanii nu أنا أقول أنا صباح نزا دوركي تصدقوا يلو اسكعد أنا خري واحدة أنا كسوت أجيبه ما أنا ما أقول هذا سيدنا سماها dadkayga iyo waxa ka dalbanayna dadkeena ay soo qabanayaan ay shawaaricida intay ka keenaan jawaasaadka ku gurayaan dadkeena xal ha noola suubiyo dadkeena ay silcinayaan كيانا عربية سامالي وشي أجنبي أكان نجا دينتاي إن لانا سارة قاعد دك لانا كليو ودنكا. إيه مني شمران سومالي نمني ثانية تطير رادواني وني يتاجران ريفا كينيا أركض توندن تينيا ما دو تينيا أركض توندن تينيا خنافو ولي بيجانا كيس جراتوني زياد دو قدام تومي جرا وني نتبر بانو ريفا كينيا أكانو باساني أولا نور بانا ما دو تينيا أكانو باساني نقرسيساني ولا نور بانا خناف مني الدنيا سومالي في أورومون توكو سجلين وتها جتاجرني خنافو كا ياده شهر رافونا خنا فكاتا أما زيادة برا أكثر ما كوالد بيموتا أو بيسك كاميرا فلك يتركم عبد الناصر محمد بونا برا ولين توران ياده أمتا كيسم برانجي نوتا هنگسون نفانا توران أفر راكينيا وبيلين كينيا كان قداية تورا أمني أسيتي قدساني بساتوخانا ياده نموت أداية كيسم برانجو تينيا هنگسون نفا نورتوفا هندقتنا تنجنا. السلام عليكم أيان لا يدمان شعبي وينه الدنيا دبل مالك استيجوغان به يوم بان كسوغنا سيبا سنعات ضد خيغي النوع والبعداني مدو يسوغ جيرا أيان الرقي الروح منا آنا نهينين أنا كانوا دول خيغي بي ودا جوغان أنا مدحا ودا سارنان ولا نواقع حوتية داية يقول هير وحي قارين إني بامبوين هوست نوغو ساران آنا نوكنا سارين حتى ضد خيغي حدانو أولا عنو إيغا بلهين بحيث تسيسا مجدو أنا صومالي أرمانا دعوة تهرب كنيا تاتي خليسة تاتي لالتيسي يادة نموت كركرا الرافونة سيمبران كوجرا أما كانت نتي أركمو مسين سبان دي كيرو كانما أرتست مختار آدم نتي أركما أرتست مختار آدم ما تاتي خليسة المان أورمو مغريشين يوكان جوازة تاتي خانا بدي تقوملت إفما هيداني إفما كامي موراس أني كورن رابو تخنا أكا أرتستي أورمو تقول أكا نانا أورمو تقول أكامل لالتمي وان كنا راد wanni kale Oromoo irraa watamee waan ajaa'ibaa waan takkaan dhagamin Yaman keessatti mootummaan Yaman kun waan abiraatiifi qarra raawwate waan haalaan nama gaddisiisaati. Kanaafuu uummanni Oromoo kabiyyaalaa jiru ka keessa jirus akka waan kana irratti hirmaatee Oromoo Yaman cinaa dhaabbatu. Tanaan dabarfachuu barbaada. Maaliif dhalli namaa as keessatti akka kaartoonaan laalameeti akka kaartoonaatti ciramaa jiraachuu. Halee waan ajaa'ibaa tunurratti hojjetame kanaafuu akka nuuf dirmatan Oromoon hundinuu tanaan jaa. Mee asumarratti namoota dhumaloo lakkoo isaan hawwanii dhageessallee ni jira gaazexaa dhibba shanii olitti tilmaama namni kalee dhumatu. Dhibba shanii olitti tilmaama jechuudha. Tilmaaman dhibba shanii fi jaatama jaamee himamaa jira. Garuu isaan akka miidiyaa wanni biraa gabaasetti nam 8 jaanii gabaasan uummata dilaa dhumate kana. Kanaafuu waan nama gaafuudhaan namni keenya faca'aa jira as keessatti diinii isaa bilaas faca'aa jira. Akkuma kalee sagalgaluu hin dhageessu taatonni biyyattii guutamee jira waan ijaan garra waan keenya dhimma reefa sanoo fudhachuun hin dandeenye. Maal dandeenya fudhatanii nyaachuuf deemanii saareef ta'uu nu garsiifne namni madoota isanoo itti dhiyaatanii akka wallaanantanoo isin godhuu hin dandeenye madoo hin danda'amne bikkuma haakimaatti dhiyaachuuf ittiin dhiisan barraa haakimuun guutamee
Egaa daawwattoota hordoftoota keenya akkuma artistiin keenya jee eegamee yaada dhumaarratti artistiin waan qabu yaada isaa akkuma fuuneeti amma karaa qophii irratti dabarra. Mee dhumarratti yaadni ati qabdu yoo jiraate. Ilmaan Oromoo maraaf akka uummata Yemen cinaa dhaabbatan warri Yemen keessa jirus yoo inni dura bahee jira yeroo ammaatiif achi duraan gallu jedhaa jira. Dhumanne lamadan dhumannu asitti bika takkaa nu fixanii UN fi uummanni Yemenis. Mootummaa Yemeniis. Daawwattoota keenya yaadallee fuudhaa qaqqabaa jirra maaliif wanni kun waan takkaan irratti raawwatamiin duguggoo shaniidhaatti kaleessa raawwatame. Kana laalchisee ammaas itti aanaa dura ta'a baandii qeyroo ganamaa artist Diinee Iyyaadhaan achitti argamaa Diineen dubbachuu danda'u yookiin maal yaada lamallee dubbatee akka Diinee asitti afeerree jira. Mee Diinee taateen kaleessa immigireeshinii biyyattii irratti yookaan jawaazatatti qaamnummaan ijoollee san hidhee qaamnummaan ijoollee san eegaa jiru qaamnummaan mooraa san eegaa jiru ajjechaa kana raawwatame laalchisee mee maal jettan? Wallahi galatoma obboleeyyan biyya qaali hedduu waan nama gaddisiisaati waan kana sanii jee waan dubbachuu hin dandeenye isinilleen bakki jirtanii Oromoon maraan bakkee jirattu Oromoon akka abbaan qabnetti akka calleetti faffacaatee biyya cufarra jirti kanaafu يعني وان قانون دجار بودو كشر فيو خان ما له ما قتي من سجلو يا وانا بدي بابوري جندا دي مالا لا غير جرب بده كرب الله لا لا انا بدي بابوري جندا وانا بدي بابوري جندا يا والله ما كره دي ادوبه ما كره دي ادوبه